Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaallatamtoota obboleewwan bakka garaa garaa teessanii viidiyoo kana daawwattan ana Abdii Geetaachoo Abbabee Caaliiti. Kaameraan Abdusalaam Urquuti. Yeroo ammaa kana hospitaala Specialized University Jimmaa keessatti hawaasa keenya baadiyyaarraa bakkoota garaa garaarraa jaallatanii osoo hin taane dhibeen isaan mudatee fira aantee haadha abbaa ilmoo isaanii yaalchifachuudhaaf hospitaala keessa yeroo Raamadaana kana jiran sagantaa kana qopheessinee isaa waliin akkuma bara darbe gochaa ture baranas itti fufnee jirra jechuudha. Wanti baay'ee nama gammachiisu maatii asitti rakkoo keessa jiru osoo isaan hin beekin faxirii xiqqaattuu waan xiqqoo qabatanii dhufanii gammachiisuun daran baay'ee nama gammachiisa. أوهجت يا شهر الصيام شهر التراويح والقيام مرحبا يا رمضان عدت علينا بالرضوان أوهجت يا شهر الصيام sagantaa kana fakkaatu qopheessuu keessatti namoota shoora ol'aanaa taphatan hunda isaanii baay'ee galateeffachuun barbaada. Sagantaa kun akka milkaa'uuf obboleewwan biyya keessaa fi biyya alaa hirmaatanii jiru. Duraan namoota biyya bakkee jiran qofatu sagantaa akkasii kana akka qopheessinuuf nu cinaa dhaabataa ture. Bara kana garuu haalli tokko tokko mijachuu didee jennaan biyyuma keessaa hiriyoota beeknu abbootii qabeenyaa muraasa beeknu haasofsiisnee jennaan waan tokko tokko nu gargaaranii sagantaa kana namoota 200 akka faxarsiifnuuf hiree nuu ta'anii jechuudha. Muhammad Shams baay'ee galateeffachuun barbaada ወንድማችን ሙሐመድ ሸምስ ላደረክልን አስተዋጽኦ ከልብ ለማመስገን እፈልጋለሁ። አበበ ድንቁ ቢሻን ቶፕ ስፖንሰር ነው ታይሴ ጅራ አበበ ድንቁሌ ባየ ገለቴፈቹን በርባዳ ከምብራን ኢንጂነር ፋቲ ኦቦሌቲ ኬኛ ብልሌ ኢንተላ አባጂ ፋርጥያ አላራ ሰገንታን ከሚልካውፍ ሾራ ኦላና ተባተኒ ጅሩ ነሞኒ መቃንሳኒ አካዋማምኔ በርባዳኒስ አስ መጋላ ከነኬ ሰሪዮን ኬኛ ዋን ከን ረቲር ማተን ገለቶማ ኡልፋዳ ስኒን ጀቹን በርባዳ ከምብራን ሰገንታን ኩን አከሚልካውፍ ኦጀቶኒ ሆስፒታል ስፔሻላይዝድ ዩኒቨርሲቲ ጅማ ኢንጂነር ሙሐመድ ሰይድ ዳይሬክተር ፋሲሊቲ ሲስተር ፍርዶስ አባ መጫ ሶሻል ወርከሪ ፊ ሲስተር ታለም ሰይድ ittigaaftamtuun bulchiinsa hospitaala kana sagantaan kun akka milkaa'uuf warreen seekuriitii koomaandaroota as keessa jiran waliin ta'uudhaan sagantaan kun akka milkaa'u nu godhanii jiru. Isaaniin baay'ee galateeffachuun barbaada. Dhumarratti namoonni biyya keessaaf biyya alaa jiran hawaasni keenya baadiyyaadhaa dhufee magaalaa keessa rakkoo akkamii keessa jira hospitaala keessa namoota akkamiitu rakkachaa jiru waan ittiin daawaa bitan dhabanii rakkoo garaa garaa keessa jiraachuu danda'u. Kanaafuu namoonni biyya garaa garaa teessanii viidiyoo kana daawwattan obboleewwan keenya bakka garaa garaatti rakkatan akka bira dhaabattan akka sappoort gootan gabanumaan amaanaa isiniin jechuun barbaada. Abbootiin qabeenyaa keenya kan magaalaa Jimmaa keessa jirtanis bakka garaa garaa jirtanis namoota hospitaala keessatti rakkatan deemaatii ilaalaa galatooma ulfaadhaa viidiyoo kana sheer godhaa. رمضان مبارك آمين وحدنا ووفقنا آمين لا الحق آمين لا طريق المستقيم آمين وبحرمتك آمين حبيبك ورسولك آمين واعف عنا يا رحيم واعف عنا يا خليل آمين واغفر لنا آمين ذنوبنا آمين بفضلك آمين وكرمك يا آمين آمين سبحان ربك آمين بالعزة آمين عما يصفون آمين سلام على المرسلين آمين الحمد لله آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد